Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaati bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgalestanii. Ameen. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos yeroo hundumaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti kan nu eegu sa'aatii kanattis immoo qulqulluu kan ta'e sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf eebbisee kan walitti nu qabee maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo hojii isaaniidhaan qabsuura isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan qulqulloota abbootii keenyaaf qulqulloota harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa hojii fi jireenya gaarii kiristaanummaa jedhuun kutaa sadeeffaa guyyaarraa kan itti fufnudha kan ta'u. Egaan akkuma yaadattan kutaawwan lamaan darban keessatti boqonnaa jalqabne jechuudha. Seensa jireenya gaarii kiristaanummaa keessaa mata dureewwan xixiqqoo 3 ilaallee turreerra. Kan jalqabaa maalummaa jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhu baranneerra. Jireenyi gaarii kiristaanummaan maal akka ta'e keessumattuu mana kiristaanaa keenya keessatti barumsoonni gosa lama akka jiran barumsi kan inni jalqabaa barumsa amantaa keenya beekuu fi kan lammaffaan immoo amantaa beekne sanaan amanamne uumaa keenyaaf hojiiwwan gaarii nurraa barbaachisu hundumaa hojjechaa jireenya kiristaanummaa keenyaan akkamitti jiraachuu akka qabnu kutaawwan haala kanaatiin bakka lamatti kan qoodaman keessaa inni kun kutaan jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhu kun kan baranne sanaaf kan amanne sanaaf uumaa keenyaaf akkamitti daandiin ni barbaadurra fedha isaatiin akkamitti jiraachuu akka qabnu kan nu barsiisudha jennee barannee akka turre ni yaadattu. Akkasumas maddoota barumsa jireenya gaarii kiristaanummaa kanaa kan jedhu yaada gaarii akkasumas jaalalaa fi amantii isaan kana sadan adda baasnee ilaalleerra. Kan biraan immoo jireenyi gaarii kiristaanummaa kun dubbii fayyinaa keessatti bakka guddaa kan inni qabu kiristaanni tokko yookiin kiristaanummaa ala kanneen jiran isaa ta'an sanyii addaan kan ta'e namni tokko fayyuudhaaf wantoonni lama akka barbaachisan ilaallee turre. Isaanis kan jalqabaan amantaadha. Amantaa isaatiin nam tokko maal taasisaa uumaa isaa beekaa kana booda uumaa isaa jaallata erga kanaatii uumaa isaa tajaajila jennee ilaalleerra. Inni lammaffaan immoo hojii gaarummaa kiristaanummaa kanadha. Hojiin gaarii kiristaanummaa kun kan amanan sana uumaa isaaniidhaaf deebii kan ittiin kennan kan amanan sana hojiitti kan ittiin jijjiiranii fi kan ittiin jiraatan sana waan ta'eedhaaf gooftaan keenyas dhufaatii lammaffaa isaatti kan inni gaafatu kana lamaanidha. Warreen amanan kiristaanotaan maal gaafata? Jireenya gaarii kiristaanummaa kanadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 guutummaa isaa gaafa laallu kanuma kan argannu jechuudha. Kanaafuu guyyaarraa amantii qabaannee dubbiin fayyinaa keenya raawwatameera yookiin immoo fayyina kan lammaffaa dhufu mootummaa Waaqayyoo fayyina raawwatamiin kan jedhame mootummaa Waaqayyoo sana dhaaluudhaaf maaltu nu barbaachisa? Jireenya gaarii kiristaanummaa kanadha jechuudha. Gooftaan keenyas kanumadha wangeelatti kan barsiise. Kanaafuu barbaachisummaan koorsii kanaa inni guddaan maaliifidha? Mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf jechuudha. Maaliif? Kiristaanni tokkos immoo kaayyoon isaanii guddaan maali? Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Mootummaa Waaqayyoon dhaalu yoo ta'e guyyaarraa jireenya sitti jiraannennaan booda akka kanaatti asitti nafnu waan ta'eedhaaf guyyaa tokko gooftaan keenya nu dhufa nu gaafata. Kanaaf guyyaa sana deebii laachuudhaaf maaltu nu barbaachisa jechuudha? Jireenya gaarii kiristaanummaadha jechuudha. Kanaaf kun dubbii fayyinaa keessatti bakka guddaa akka inni qabu sirriitti barumsa keenya darbe keessatti ilaallee akka turre ni yaadattu. Arrammoo kan ilaallu kutaa xumuraa boqonnaa tokkoffaa kan ta'u hojii gaarii namummaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhu adda addummaa isaanii adda baasne akkasumas wal bira qabnee kan ilaaludha kan ta'u. Egaan mata dureen kun mata dureewwan xixiqqoo lamadha kan of keessaa qabu. Kan jalqabaa hojii gaarii namummaati. Kan lammaffaa immoo hojii gaarii kiristaanummaati. Kan jalqabaarraa yeroo kaanu hojii gaarii namummaa kan jedhu kun maali kan jedhu hiikkaasaa kan ilaaludha kan jalqaba kan ta'u.
Egaan addunyaa keenya kanarratti namoonni amantaa kiristaanummaadhaan ala taa'uudhaan namoota harka qalleeyyii kanneen ta'aniif akkasumas warreen balaa adda addaa isaan qunnameef manni isaanii lolaadhaan kan jalaa diigame akkasumas hongee adda addaadhaan dhangaa dhabanii beelaan kanneen miidhamanii fi walumaa galatti warreen gargaarsa isaan barbaachisu hundumaadhaaf jechuudha waan gaarii kan raawwatanii fi akkasumas arjummaadhaan kan beekaman baay'ooliin ni jiru. Amantaa ala ta'an jechuudha. Amantaa ishee sirrii kan taate amantaa kiristaanummaatiin ala ta'anii hojiiwwan akkasii kana kanneen raawwatan akka biyya keenyaattis akka addunyaattis baay'ooliin ni jiru. Kanneen biroon immoo kanarraa adda kan ta'e mataa isaaniif jechuudha. Mataa isaaniidhaan kan hin sobne soba kan hin dubbanne akkasumas immoo qabeenyaa namaa kan hin hanne kan hin fudhanne darbaniis immoo kan hin hawwine deebaniis immoo kan hin ejjine ejja kan hin raawwanne jechuudha. Keessa isaaniittis immoo waa'ee ejjaa kan hin yaadne walumaa galatti cubbuuwwan isaan kanaadhaaf kanneen kana fakkaatan hundumaa kan hin raawwannes immoo ni jiru. Cubbuuwwan kun hundumtuu namni mataa isaa irratti kan raawwatudha. Namoonni kun cubbuuwwan kana mataa isaanii irrattis illee kanneen hin raawwanne baay'ooliin ni jiraatu. Kan jalqabaa kun maalidha? Namoota biraadhaaf wanta gaarii taasisuudha. Inni kun immoo matuma isaaniidhaaf immoo hin sobanii, hannan raawwatan, ejjan raawwatan, hin hawwanii akkasumatti beekaa cubbuuwwan isaan kanaaf warreen kana fakkaatan irraa bilisa ta'uudhaan kanneen jiraatan baay'ooliin ni jiru. Kan biraas immoo akkuma kana daandii sirrii kan ta'een haala isaanii yeroo isaanii haala sirrii ta'eedhaan hojii qofaa irratti kanneen dabarsan kan nama kabajan jiraatota naannoo isaanii keessaaf immoo fakkeenya ta'uu kan danda'anii fi naannoo isaanii keessatti kabaja gurguddaa kanneen qaban namoonni baay'een ni jiru. Namoonni baay'een jechuudha. Yeroo isaanii kabajanii hojii isaanii seenuu, hojii isaanii ni kabajuu, akkuma kanaas namoota naannoo isaaniis ni kabajuu, darbaniis immoo hojii isaanii kana hundumaadhaan namootaaf immoo fakkeenya ta'uu kanneen danda'an, darbaniis immoo naannoo isaaniirraa hojii isaanii kanaan kabaja kanneen argatan jechuudha. Namoonni baay'een ni jiraatu. Garuu namoonni kun amantaa kan hin qabne jechuun kiristaanummaa keessa kanneen hin jirre jechuudha. Amantaa sirrii ala kanneen jiran amantaa ni qabna jedhanii immoo amantaa kanaa ala kanneen jiran jechuudha. Amantaa kiristaanummaatiin ala daandii sirrii kan taateen ala kanneen jiran darbaniis immoo tokko immoo maalla amantaan teekinooloojii kan miidhuu fi akkasumas hojiiwwan adda addaa irratti saatii kan xumuru akkasumas kan hin barbaachisne jechuudha. Walumaa galatti amantiin hin barbaachisu sa'aatii hojii balleessaa teekinooloojii dudduubatti nu hambisa addunyaa guyyaa har'aa fiigaa jirti. Nuti garuu guyyaa hundumaa amantaa jennee dudduubatti hafaa jirra jechuudhaan kanneen yaadanis ta'uu danda'u namoonni kun. Isaan akkasii kun hojii gaarummaan isaanii haala kanaatiin raawwatan kun tarii faayidaawwan inni qabaatu keessa isaanii gammachuu waan akka argatuudhaaf ta'uu danda'a. Akkasumas immoo beekamtii argachuudhaaf ta'uu danda'a. Namoonni haala kanaatiin amantaadhaan ala taa'uutiin hojii gaarummaadhaan kanneen beekaman kun naannoo keenyas jiraachuu danda'u. Akkasumas immoo akka addunyaattis kanneen beeknus ta'uu danda'a. Akka biyya keenyaattis immoo kanneen beeknu ta'uu danda'a. Namoonni haala kanaatiin hojiiwwan gaarummaa akkasii raawwatan kun hojiin gaarummaa isaanii maal jedhama? Hojiiwwan gaarii namummaa jedhamuudhaan beekamu. Hojiiwwan gaarii namummaa jechuudha. Amantaa kan hin qabne akkasumatti sammuu isaanii gammachiisuudhaaf akkasumatti naannoo keessa jiraatan namoota wajjirraan jaalalaan jiraachuudhaaf darbaniis immoo beekamtii argachuudhaafis ta'uu danda'a. Tokko immoo darbanii naannoo sanarraa faayidaa addaa argachuudhaafis ta'uu danda'u. Yookiin biyya sanarraa faayidaa addaa argachuudhaaf hojii gaariis raawwachuu danda'u. Isaan kun hundumtuu garuu hojiiwwan gaarummaan isaanii kun maal jedhama? Hojiiwwan gaarii kan namummaa jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Namni tokko waan gaarii raawwachuudhaaf akkasumas namaaf wanta gaarii taasisuudhaaf nama ta'uusaa qofaan seera lapheesaa keessa kaawwameen fayyadame waan gaarii raawwachuu namaafis gadduu isa rakkates gargaaruu ni danda'a. Waaqayyo nama yeroo uumu laphee namaa keessa seera kaa'e ni qaba. Guyyaa har'aas kiristaanonni seera waaqayyoo kan eegnu jechuudha. Seera kan barreeffame qofaa miti. Kan lapheen keenya keessaa nutti himu, sammuun keenya kan nu ajaju seeronni baay'een ni jiru. Waaqayyo seera kan keenya jalqabumayyuu maaliifidha? Akka ittiin namoonni akka ittiin gaggeeffamaniidhaaf miti. Cubbuun erga baay'atee boodadha. Seerri dhufaa kan deeme malee hanga bara Museetti ni beekna hundi keenyayyuu seerri hin turre. Musee jechuun dhaloota gooftaa keenyaatiin dura naannoo bara 1500 keessa kan ka'edha jechuudha. Isa dura kan ture waggoonni 1000 abboonni keenya qulqulloonni akkasumatti seera laphee isaanii keessa kaawwameen uumaa isaanii gammachiisaa jiraatan.
kan akka Yoosef akkamittiin fuula Waaqa koo duratti cubbuu amma si raawwadhachuudhaan haadha manaa Pheexifaatti kan deebisechaadha. Inni kun seera dubbisa hin qabu. Kanaafuu Waaqayyo maal taasiseera akkasumatti nama keessa maal kan kaayinii qaba seera laphee keenya keessa kaayinii qaba jechuudha. Har'as namoonni amantaa hin qabne namoonni tokko tokko maal jedhu jarreen kun amantaa hin qabanii wangeela hin dhageenye seera oriitii hin dhageenye seera raajotaa hin dhageenye Waaqayyo akkamitti isaan itti murteessa jechuudhaan yaadu tokko tokko. Kun garuu sirrii miti. Akkasumatti Waaqayyo maal keessa kaayera sammuu namaa keessa seera kaayinii qaba jechuudha. Sanaan fayyadamuudhaan hundumtuu maal taasisuu qaba? Uumaa isaa beekuu darbees immoo hojii gaarii raawwachuu qaba. Egaan namoonni akkasii kun kan isaan raawwatan maaliifidha? Jalqaba Waaqayyo nama uumuu isaatiin seera laphee keessa kaayee wanta qabuudhaaf seera sana fayyadamuudhaan namaaf gadduun ni jiraata. Darbees isa rakkate gargaaruun ni jiraata. Ofumaaf immoo wantoota gaarii mataa ofiitti raawwachuun, cubbuurraa fagaachuun, ejjarraa fagaachuun, hannarraa fagaachuun, sobarraa fagaachuun ni danda'a jechuudha. Namoonni haala kanaatiin irraa fagaachuu ni danda'u. Garuu namoonni hojiiwwan akkasii osoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoos hin amaniin mana kiristaanaatiin ala ta'anii kan isaan raawwatan lubbuu isaaniidhaaf gatii tokkollee hin qabu. Hojiiwwan gaarummaa akkasii kun jechuudha lubbuudhaaf faayidaa tokko hin qabu. Maaliif? Lubbuun tokko yookiin namni tokko lubbuu isaa fayyisachuudhaaf maal taasisuu qaba? Kan jalqabaa fayyina isaaf raawwatame gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo samiirraa bu'ee sababa cubbuu keenyaadhaaf jedhee dubroo Maariyaam dhalachuusaa, fannifamuusaa, du'aa ka'uusaa, kana booda gara samiitti ol ba'uusaa, cubbuun karaa addaan nutti dhufee ture karaa isaa nurraa ka'uusaa kana hundumaa amanee fudhachuu qaba jalqaba. Erga amanee fudhatee immoo maal taasisuu qaba? Ittaanii kanneen dhufan ni jiru. Kan amane kana fakkeenyaaf kan akka cuubbaa mucummaan Waaqayyoo Addaamiif deebi'uusaa cuubamee kan isaa argachuu qaba. Darbee fooniif dhiiga gooftaa keenyaa nyaatee dhugee guddachuu qaba jechuudha. Kanan taasisin osoo kanan taasisin callisaniituma hojii gaariin kan raawwatamu yoo ta'e garuu tarii biyya lafaa irratti gammachuu sammuu fiduu danda'a. Namoota wajjin tokkummaadhaan jiraachuudhaaf gaarii ta'uu danda'a. Garuu lubbuudhaaf faayidaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Egaa walumaa galatti hojiin isaanii kun gammachuu keessa isaanii dabaluu akkasumas beekamtii isaaniif kennuu darbee lubbuu isaaniidhaaf gatii faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha. Kanaaf hojiin gaarii namummaan asumatti biyya lafaatti namoota wajjin jaalalaan tokkummaadhaan jiraachuudhaaf qofaa yoo ta'e malee lubbuudhaaf maal hin qabu jechuudha? Faayidaa hin qabu jechuudha. Galaa lubbuudhaaf ta'uu hin danda'u jechuudha. Kan lammaffaan immoo hojii gaarii kiristaanummaati. Hojii gaarii kiristaanummaa. Egaan hojii gaarii kiristaanummaa yeroo jennu immoo qabxiiwwan baay'ee kaasuu ni dandeenya. Isaan keessaa muraasa isaanii hubannoodhaaf akka ta'u qofa akkasumas barumsa kanaan jalqaba maalummaa hojii gaarii kiristaanummaa yeroo ilaallu dabarrees immoo faayidaawwan hojii gaarii kiristaanummaa kana dubbii fayyinaa keessatti kan jedhuun yeroo ilaallu wantoota baay'ee kaasneerra. Asitti garuu adda addummaa isaa qofa ilaaluuf qabxiiwwan muraasa kaasna. Hojiiwwan gaarii kiristaanummaa yoo jennu maal jechuu keenya? Amantaa dhugaa keessa taa'uudhaan wanta gaarii ofiifis namaafis raawwachuu jechuudha kan jalqaba. Amantaa dhugaa. Amantaa dhugaa jechuun gooftaan keenya dhufee fannifamuusaa nuuf jecha jechuudha. Du'aa ka'uusaa gara samiitti ol ba'uusaa kan amanu. Gaafa akkas jennu Iyyesuus Kiristoos jedheedhaaf hundumtu amantaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Isa kana adda baasnee jalqaba beekuun nu barbaachisa. Amantaa dhugaa keessa taa'uudhaan amantaa dhugaa sanaan immoo kanneen raawwatamuu qaban erga raawwatanii booda hojiiwwan gaarii ofiif gaafa jennu qaama irratti kanneen raawwataman cubbuuwwan baay'een ni jiru. Namni soba kan sobu arraba isaatiinidha. Hanna kan hatu harka isaatiinidha. Cubbuu ejja kan raawwatu qaama isaa irrattidha. Isaan kun hojiiwwan gaarii cubbuuwwan kan irraatti yeroo fagaatu mataa isaadhaaf hojii wanta gaarii raawwate jechuudha. Namaafis immoo akkasuma wanta gaarii raawwachuu, nama rakkate gargaaruu, isa dhukkubsate dhaqanii gaafachuu, isa daara hin qabneef daara baasuu, isa beela'ee nyaachisuu kana raawwachuu jechuudha. Akkasumas yeroo hundumaa tsoomiidhaaf kadhannaadhaan geggeeffamu. Egaan kiristaan tokko yeroo amanu fayyeeran jedhamu. Kiristaanni guyyaa irraa nuti fayyineerran jedhamna osoo hin taane ni fayyinaadha. Abdiidha malee xumurameedha kan jedhu jiru. Kanaadhaaf fayyina nuuf kenname kan immoo raawwannee mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf maaltu barbaachisa? Yeroo hundumaa qabsuudha barbaachisa jechaadha. Isa kana gara fuulduraatti boqonnaa lammaffaarraa kaasnee baay'ee isaa ni ilaalla. Walumaa galatti garuu maal taasisuu qaba? Tsoomiidhaaf kadhannaadhaan yeroo hundumaa geggeeffamuu qaba jechuudha. Kan biraan immoo iccitiiwwan mana kiristaanaa yeroo hundumaa hirmaachuu qaba. Iccitiiwwan mana kiristaanaa egaan manni kiristaanaa keenya
sirna mana kiristaanaa jechuudhaan kan isheen kennitu iccitiiwwan torban ni jiru. Iccitiiwwan torban kana keessaa kanneen irra deddeebi'aadhaan raawwataman kan akka iccita qurbaanaa ni jira, kan akka iccita gaabbii ni jira. Isaan kun yeroo hundumaa namni tokko kiristaanummaa isaa kan ittiin madaalu waan ta'eedhaaf uumaa isaa wajjiraan jiraachuudhaaf kan isa barbaachisu waan ta'aniif guyyaa hundumaa yeroo hundumaa hirmaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu iccitiiwwan kanneen akka kanaa fi isa fakkaatan yeroo hundumaa hirmaachuun barbaachisaadha. Walumaa galatti seeraaf sirna mana kiristaanaa kan manni kiristaanaa keessatti barumsa abbootiitiin barumsa kitaaba qulqulluutiin geggeeffamuutiin jireenyi jiraatamu jireenya akkamii jedhama? Jireenya kiristaanummaa jedhama. Jireenya kiristaanummaa jedhamaa jechuudha. Kiristaanni yookiin namni tokko haala kanaatiin amantaa dhugaa erga qabaatee booda isaan kana hundumaa raawwachaa kan jiraatu yoo ta'e hojiin isaa jireenyi isaa maal jedhama? Hojii jireenya gaarii kiristaanummaa jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Kiristaanni haala kanaatiin jiraatu maal argata kan jedhuufi akka warreen duraa sana callisee gammachuu sammuu gammachuu keessa ofii keessatti guutu qofa osoo hin taane biyya lafaa irra jiraatu maal qabaachuu danda'a? Gammachuu ni qabaata. Yeroo hundumaa qorumsitti baay'atu illee garuu gammachuu hafuuraa ni qabaata. Deebi'ee immoo maal argata? Lubbuun isaa foon isaa irraatu adda baatee yeroo isheen deemtu jireenya bakka boqonnaa gannata. Booda dhufaatiin lammaffaa irratti immoo mootummaa waaqayyoo argata jechuudha. Kanaafuu akkuma jalqaba kaasne kiristaanni tokko kaayyoon isaa mootummaa waaqayyoo waan ta'eedhaaf kunoo mootummaa waaqayyoo argachuu danda'eera jechuudha. Egaan hojiiwwan akkasii kun qorumsaan kan guutanii fi ittuu namni amantaa isaa keessa taa'ee amala isarraatu hin eegamne akka inni calaqqisiisuudhaaf diinni keenya immoo maal taasisaa yeroo hundumaa faallaa kanaa hojjeta jechuudha. Namni amantaa yoo qabaate illee garuu hojiiwwan gaarii kana kanneen ammasitti kaasne kana raawwate kan mootummaa waaqayyoo hin galleedhaaf yeroo hundumaa jabaatee kan hojjetudha. Jabaatee kan hojjetu jechuudha. Maaliif hojiiwwan gaarii amantaa qofa qabaanne hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kana hin qabnu yoo ta'e mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin dandeenyu. Diinni keenya immoo isa wajjiraan abidda gahaannamaatti akka gubannuudhaaf wanta barbaaduuf maal taasisa? Yeroo hundumaa faallaa hojiiwwan kiristaanummaa kana taa'ee kana ta'uudhaan yeroo hundumaa nu mormaa jechuudha. Akka nuti raawwanneedhaaf nu taasisa. Faallaa isa kanaa immoo namoonni warreen amantaa keessa osoo hin jiraatin hojiiwwan gaarummaa namummaa jechuudhaan jalqaba kan kaasne sana warreen hojjetan garuu hojiiwwan isaanii qormaata kan hin qabne akkasumas haala salphaadhaan raawwachuu kan isaan danda'anidha. Kanaafuu adda addummaa inni guddaan asitti ilaalamuu qabu namni hojiiwwan gaarummaa hojjeteedhaaf kan jalqabaa faayidaa kan hin qabne lamaaniyyuu. Calluma jedhee namni gaarummaa raawwateedhaaf mootummaa waaqayyoo ni dhaala jechuu miti. Nama wajjirraan jaalalaan jiraachuu qofaaf kan isa fayyadu ni jira. Warreen biroo immoo amantii kiristaanii kanneen raawwataman immoo hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kanneen jennu jechuudha. Mootummaa waaqayyoo kanneen dhaalsan ni jiru jechuudha. Darbee immoo hojiiwwan hojjetaman kun hundillee wal caalu jechuudha. Diiyaabiloos warreen kiristaanummaa keessa taa'uudhaan amantaa sirrii keessa taa'uudhaan kanneen hojiiwwan gaarii kana raawwatan ni morma akka isaan hin raawwanneedhaaf. Isaan sana garuu warreen amantaa kanaa ala ta'anii raawwatan garuu raawwatanis mootummaa waaqayyoo waan tan galleef dhimma irraan qabu jechuudha. Maaliif inni jalqabaan hundeen qaban jarri kun amantaadha hundee keenya erga dhaabbannee boodadha. Hojiiwwan gaarummaan kun akka suuqqeedha. Manni tokko akka yeroo ijaaramu akkamidha? Jalqaba hundeen isaa cimee dhaabbachuu qaba. Erga kana girgiddaa fi suuqqeewwan adda addaa keessa sussuuqamanii maal ta'u? Mana sirrii ta'u jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa hundee osoo hin dhaabin suuqqeetti suuquun hin danda'amu. Kanaaf diiyaabiloos maal taasisaa? Warreen akkasii kana hundee wanta isaan hin qabneef hin qoruu jechuudha calliseetu madhiisa. Inni adda addummaan isaanii kun sirriitti beekamuu qabu jechuudha. Walumaa galatti guyyaa irraa kan ilaalle hojiiwwan gaarii namummaadhaaf kiristaanummaan adda addummaan isaan qaban faayidaan isaanillee amma kanaatti yeroo har'aa kan ilaallu nama gargaareedhaaf qaba wal fakkaachuu danda'a. Akkasumas namni qaama isaa irratti cubboo siin raawwatiin jiraachuudhaan gaarii fakkaachuu danda'a. Garuu adda addummaan gidduu isaanii jiru samiif lafa ta'e argannaa jechuudha. Kanaafuu isa kana beekne amantaa keessa teenyee hojii gaarii raawwachuu qabna malee amantaadhaan teenyee hojiiwwan gaarii nuti raawwannu faayidaa kan hin qabne ta'a jechuudha. Guyyaa itti aanu kutaa afuraffaa keessatti kan ilaallu boqonnaa lammaffaa kan eegallu ta'a. Boqonnaan lammaffaan hundeewwan jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhu asirraa kaasuudhaan egaan inni jalqabaa seensa ture boqonnaan jalqabaa hiikkaasaa akkasumas hojiiwwan kiristaanummaan kun faayidaan isaanii maali kan jedhu qofa ilaaluufidha.
boqonnaa lammaffaarraa kaasnee boqonnaawwan ittaanan hundumaa keessatti kiristaanni tokko maal fakkaachuu qaba jennee tokko tokkoon ilaalaa kan deemnu ta'a jechuudha. Har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Kan nu barsiisee kan nu gorsee abbaa sagalichaa Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa ittaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.